Hi hordoftoota hunda dandeessuu akkam jirtu nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atuun jedha. Har'a keessummaa argadhee keessummaa faana dhufe laayitiin xiqqoo isheen jalaa jedhee gara galgalaati. Keessummaa kanaan argadhee tasana dubbisuu dhufte. Duraan sirriitti illee wal barree yookiin waan ta'eef miti achi dhufteetuma na dubbisuu dhufte. Kanaaf hordoftoota ishiin immoo maqaa ishee seettaa himattu ishiin chaanaala qabdi waan ta'eef. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota hunda dandeessuu jira jirtu nu nagaa keenya galata waaqayyoo maqaan kiyya kayyutuwii boonee shawuu jedhama. Maqaan koo guutuun immoo boonee jedhama jechuudha. Shawuudhumatti itti dabalame yaa gaarraa akka tasaa ta'ee hunda dandeessuu dubbisuu dhufe jechuudha. Dubbisee garuu akkasitti hin ba'ume viidiyoo xiqqoo tokko waliin hojjennu jedhee ishiin illee biizidha. Akkasumallee roomillee jira galgala waan ta'eef viidiyoo xiqqoo ta'uu waraabin hin ba'u jennee viidiyoo isinii waraabaa jirra. Halkanii garuu seeranillee mul'achaa hin jirru. Ijaaf qalbiirra nu waan bisaati. Akkaataan immoo dhufaatii kootis diingatuma naannuma kasa'aati kanatti bilbilee eessa ergana dhufaa jedheen walitti illee karoorfannee akka viidiyoo waraabuufi jira miti. Egaa viidiyoo yeroo waraabu sagantaa qopheeffatteeti itti karoorsitee dhufta miti karoorsee illee dhufne waluma barraa gara fuulduraatti illee waliin hojjannaa manuma ishiin baraa jedheen dhufe. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota hunda dandeessu anallee YouTube channel ko subscribe naa godha. Boonee Shawuu subscribe godha, like godha. Akkasumallee hunda dandeessu jajjabeessaa hin jirtanii dhiifama naa godhaati. Ishiillee jajjabeessaa. Haadha mucaatii mucaa qabattee viidiyoo isinii waraabaa jirti waan ta'eef kanaaf viidiyoo ishii ilaaltanii akkasuma yaada yoo qabaattan yaada babbareedaa wanta gorsuu qabdanis immoo gorsaati. Wantoota garaagaraa yoo sirrachuu qabu kaameeraallee egaa haadha mucaa taate yeroo waraabdutti egaa waan meeqatu jira miti. Kanaafuu iddoo gorfamuu qabduttis gorsaa akkasumallee jajjabeessaa laayikii godhaa. Itoophiyaa keessa taa'anii waayifaa akkuma 10 guutanii ulfaata waan ta'eef jajjabeessaa isiniin jedha. Kana booda yeroo tokko qanii sanbataasaa ta'u viidiyoo bareedaa ishii wajjiniin sagantaa keenya irratti mari'annee isiniif viidiyoo gadhiifna jechuudha. Nu jajjabeessaa. Nu egaa ijoollee walisootii kun qaqashtii kana fakkaannaa nu jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Filtarii immoo fayyadamne laftis immoo galgala. Yauga waan meeqatu jira maabiraatiin immoo maabiraatii Itoophiyaati. Yauga hordoftoota kana fakkaannaa yeroo biraa immoo itti saganteeffannee qulqullina hunda isaa eegnee akka ajaa'ibaatti ala teenyee gibbii keessa teenyee fataa inni waraabna. Ammaaf anis iddan dhufee viidiyoo ta'uu waraabin hin ba'u. Ishiinis immoo viidiyoo ta'uu nan waraabin immoo gannan dhiistu kan jedhu waraabaa jira. Gara hunda dandeessutti isin dabarsa yaada yoo qabaatte. Akkuma ishiin jetteedha baga nagaan dhufte jedheeni anis waan manni qabu simadhee isiniin jedha tasa dhufte dhugaa dubbachuufi namni tokko immoo yeroo dhufu otoo namatti bees gaarii ture akkanatti soome rakkoon qabu. Normaaliidha bakka qulqullina maan rakkoon qabu jechuudha. Shamarran wal simachuudha gaarummaadhaan malee waa biraa miti. Hordoftoota keenya hin qalladii nyaadhee dhugee wantummaa naaf hin jiru nyaadhee dhugee kun waliin guddaani nyaachas miti. Yeroo fakkeenyaaf amma ijoolleen baay'een magaaluma tokko jiranu kan waliin dubbisne hin jiru. Yeroo baay'een dhugaa dubbachuuf kan inni isinitti yoo jiraate magaalaa tokko keessa fakkeenyaaf alarraalee dhuftanii haa ta'u bakka waan maalan qabadhee dhaqaa jettanii dhiphatina mana namaa jechuudha. Anam harka duwwaan dhufe maaliif inni guddaan wal dubbisuudha jechuudha. Walirraa fagaachuu osoo hin ta'in wal dubbisuu inni kaan hin qaqqabama jechuudha. Maal yeroo ammaa kana namni maal qabadhee tan dhaqaadhaaf cannaqama. Bakka harkuma koo duwwaa dhufee kun dubbisee galuutti jira. Kanaafuu yeroo baay'ee isinillee magaaluma fakkeenyaaf yuutuubii hojjechuu baadhaa garuu walitti dhiyaadha. Warroonni immoo yuutuubii hojjettanii fakkeenyaaf walitti koottaa bakka maal qaba walumaa galatti maal qabadhee tan mana namaa dhaqaatu nama walirraa fageessa waan ta'eef bakka noormaaliidhuma seentanii dubbista. Kun waan noormaalii koon dhufe noormaalii koon dubbisee ba'aa jira. Kanaaf hordoftoota kiyyaa bakkuma jirtanitti wal dubbisaa. Yuutubarootas yoo taatanii noormaalis yoo taatanii kallattii garaagaraatu walitti koottaa. Yuutubaroota immoo yoo taatanii tokko ta'anii hojjechuun baay'ee ulfaata. Fakkeenyaaf amma namaan miti Itoophiyaa keessatti illee
keessattuu amma shiinaadha mucaati. Na birallee fakkeenya guyyaa guyyaadhaan dhufuu dhiisuu dandeessi. Anam ammoo ishii ilaaluu hin qabu. Sababiin isaa shiinaadha mucaati. Ani immoo leexoo koon jira waan ta'eef qanii sanbataa isaa ta'uu qanuma ta'e wayii dhufee viidiyoo tokko lama hojjannee bahuu hin dandeenya. Walitti immoo ineetiffatinaa walitti koottaa ishiin mana koon dhufee an akkamitti dhufaa kan jedhu sana yaada akkasii of keessaa balleessaa. Fataa zanaa yaati kun akka keenyatti viidiyoo waraabaa. Nuti immoo ganaa waraabna viidiyoo. Mitiire ganaadha. Yoom jalqaba amma ganaa jalqaba. Kanaaf anallee yoo viidiyoo tokko waraabeen jira isiniif gadhiisa. Egaa yeroo baay'ee biyya alaa kanarraa yeroo dhufani manni ishee akkami bibbi ishee akkami akkasuma haala jireenya wantoota garaagaraa waan akkasiitu jira waan ta'eef 10 irraan ka'u lakkoofsi meeqarraa ka'a duwwaa tokko lama hidhameetiin Itoophiyaa keessatti jireenya Itoophiyaa keessa jiraachuufis kana mana okiraa ta'e mana kireessitee achi immoo marcumarraa kaatee mi'a bitachaa deemta malee haala guuttee viidiyoo waraabuun ka'a yeroo fudhata. Itoophiyaa keessatti mana namaa fi waa'ee namaa sana laaluun dhaqina namummaa sana laalaa yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo baay'ee nan dubbadha namoonni tokko yaadati burqisiiftuu gaarummaa taasiftu ibse duuda duuba keessa sana laalaa jechuudha. Injira namoonni akkana isarra garuu normaali bakka I think karra isitti agarsiisuu dhiisuu danda'a namni tokko borummoo jireenyi isaa karoorfataa jira kan namni karoora malee deemuun sirrii miti jama. Si'a tokkotti waan namni si amma ji'a dhuftee waan hundumaa fuul gootee viidiyoon isinitti dhiyaachuu hin qabu. Karooraan isteeppiidhaan dhuftii waan ta'eef jechuudha. Egaa hordoftoota keenya yaadni ishiin kaastes baay'ee bareeda. Itoophiyaa keessa immoo yeroo baay'ee yeroon achi jirullee jechuudha. Namni addan dhufee baay'ee hin turre jiini koo ganaa qidaamee dhufte jechuudha. Garuu Itoophiyaa keessa amma yeroon achi jiru akkamitti jiraatama jireenyi yaada garaagaraatu ka'aga Itoophiyaan baay'ee dabaltee waan hunduu waddadeera garuu of amansiistan taanan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee dhiphachaa ture amma Itoophiyaan wanti hin daballeen jiru kunis hin na'ani akkamitti jiraatamaan waan jechaan ture nam garuu dhugaa rabbii akkati murteeffattetti jireenyi akkati murteeffattetti gaafan isiniin jedhu yoo nama ilaaltee deemta ta'e fakkeenyaaf nama ollaa kee wayii waan ta'e wayii ilaaltee deemta yoo ta'e karaatu sirkaa bada jechuudha. Inda'uun ji'a tokko miti baqadhu si godha keessa garuu tasgabbooftee baqa gadumuuf deebiftee jechuudha. Of taatee yoo jireenya keetti fuftee Itoophiyaa keessatti sirriitti jiraatama. Dhugaa Itoophiyaa keessatti sirriitti jiraatama nama addan dhufee waan meeqan arge jechuudha. Buusee kaasee yaadota nan achi jiru namni jedhuun wal qabsiisee waan meeqan argee edaa kun namuma salphaati ta'a aga jedhu nageessise jechuudha. Kanaaf namoonni biyya keessanillee galuu barbaadan waggaa dheeraa hojjettanii jireenyi waddadee akkamitti gallaa akkam taana wargettan of amansiifnaan jireenyi numa jiraatamaati koottaa gara biyya keessanii galaa. Wanti hundumtuyyuu haa waddadu bakka harkaa qabda yoo ta'e hojjettee harkaa qabda yoo ta'e inuma jiraatama waan ta'eef galtanii jiraachuu keessan murteessaa jalqaba galuu amma Itoophiyaa galeetanii biyya biraa deemaa jettanii akkasitti bakka garaa keessanii gara meeqatti hirtanii Itoophiyaa yoo dhuftanii jiraachuu hin dandeessan. Garuu Itoophiuman jiraadhaa bakka manallee kireeffadhee dirqama manaa namni ijaaramaa qabaachuu miti. Mana kiraa keessan jiraatama garuu karoora qabaachuutu barbaachisaadha. Nan jiraadha yoo jettee nan jiraadha dhumaan achii ka'e innaas geessas jireenyuma sana eegale. Yoo immoo biyya namaatti deebi'aadhaan dhufte itoo piroosesii meeqa sin fixin otoo olii gaddeemuun meeqa dhufin birriin meeqa nama harkatti hin dhumin akkuma dhufuutti